Jawaar hin bayammoo mana hidhaasanii yoo bayummoo akka Nelson Mandelaatitti baye achirra 4 kiiloo seeda. Maal jedhe naan jedhe. Yoo san hin godhin immoo ummanni kunniin the so-called biltsiginaa warri amma mootummaa irra jirtan kun keessattuu warri maqaa Oromoo dhayatan kunniin yoo hadhaa boru osoo hin jedhin Jawaariif ilmaan Oromoo achi keessa kaayitanii jettan san mara gadi dhiistanii yoo hin jedhin beekadha yoo mootummaan kun daaquuf deema uummata keenya mootummaan kun jiguuf deema akka bubbeeti dhufee lixuuf deema waliin lixuuf deemtani gaafa san immoo beeka namni Oromoo yeroo lama dhiifama isinii kennuuf hin deemu. Gaafa amma taree jedhe kana haa ta'uumee homamaraayu kun akkama Oromoo akkama Jawaariitii ka amma ummata kanniini interview isaa argitanii jirtan nama meeqatu warra yeroo san nama torturii godhaa turetu silxaana irra ture ammaan kana. So sammaraayu mucaan kun gadi sabbaree garaa ofii keessa gadi qabatee mee lash jenneetu suutaan ummata kanniillee qarqaaraa deema. Jazaa kana dhabanii fi garuu again salphatuuf deemtan ummata kana amma yoo mootummaan kun asii citee jedhe bakka galtan hin qabdan biyya san keessatti ummata keenya ija maaliitiin ol jettanii laaluuf deemtan hin dandeettan biyya san keessa jiraachuu atanii biyya biraatti galuuf deemtan Ameerikaa kanallee dhufuu hin dandeettan bakka mara Oromooti ciisa ka gubatee ka isin waa meeqa gootanii jirtanii yoo sin akka nutti hin dhalanne jettanii jettan ammaan kan hadha boru iftaan uduu hin jenne gadhiisa ummata kanniin hin dandeettanii gadhiisa namicha kan gadhiisisiisa.